amma garuu narra waaqeffannu gooftaa du'aa ka'eedha. Haleluuyaa. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 sila nu dubbifamerra jaajjinee dubbii Waaqayyoo dhageenya. Nu dubbifameera bayeessa ta'ee irra deebi'ee xinnoo dubbisuu fi Sanbanni erga darbee Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam haati Yaaqoob, Solomeenis dhaqanii dhanna Yesuus dibuudhaaf urgooftuu bitan. Jalqabaa torbanii gaafa sanbata guddaa jechuudha. Ganama barii ka'anii akkuma aduun baateen awwaalicha bira ga'an. Karaatti immoo eenyu dhagicha balbala awwaalichaa nuu galagashaa waliin jechaa turan. Dhagichi baay'ee guddaa ture. Itti hiiqanii yommuu laalan immoo dhagichi balbala awwaalichaatii galagalfamee argan. Ameen. Awwaalichi akkuma ollixaniin dargaggeessi tokko uffata gadheeraa adii uffatee bukkee garaa mirgaatiin taa'ee argan. Isaan yemmus na'anii hin dinqifatan. Inni immoo naatanii hin dinqifatinaa, isii Yesuus nama Naazreet isa fannifamee ture barbaaddu innoo ka'eeraa as hin jiru. Ilaa iddoo isaan isa ciibsanii turan iyyuu garuu dhaqaa bartoota isaatiin Phexrosiif inni isin dura Galiilaa hin dhaqaa akkuma isinitti himee achitti isan argitu jedhaatii himaa isaaniin jedhee dargaggeessichi. Kadhannu. Hidhaayikta Yesuus jaama bantalma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Hidhaayikta fuuncaa seexana namarraa hiikta Yesuus. Garbummaa nama qureesse namarraa wanjoosaa cabsita. Ganama kana sabna dana jiru saba wanjoonsaa irraa daakameedha. Saba fuuncaan irraa cicciteedha. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Sagalee kee dhaga'uudhaaf kunoo as jirra. Bantiiwwan Waaqaa qixa kanaan abanamani. Aangoon dukkanaa bara baraan kan qabame haa ta'u. Nu wajjin ta'e kan dubbadhu na gargaari. Ayyaanni kee asa dhangala'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ilaalcha abboota wangeelaa kana sadan toora tooraan isinitti magaggabaabse. Kan Maarqos, kan Luqaas, kan Yohaannis. Iddoo kanatti Maariyaam Magdalaa, Maariyaam haadha Yaaqoob, Solomee jedha sadii dubartoota sadii maqaadhaa Maarqos. Eenyu Solomeen? Eenyu ati Yaaqoob? Ati Yaaqoob haadha Yesuus. Yihudaa fi Yaaqoob macaafa keessa warri jiran obbolaadha fooniin. Haadha Yaaqoob, Maariyaam haadha Yaaqoob haadha isaati. Solomeen haadha Yohaannisiif haadha Yaaqoob, haadha manaa Zabdiyoos. Maariyaam Magdalaa immoo beektu isheen seexana torba keessaa baase. Ishee duukaa ciccitu bara jireenya ishee duukaa ishee ciccitu Maariyaam Magdalaa beektu. Boleettii Maartaa jechuudha. Maartaan hin jirtu as. Hin caqabamne iddoo kamittu. Duuma jireenyi ishee exposed ta'eera Luqaas 10 keessatti. She is not here. Hin jirtu iddoo kan. Isaan kun sadan Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafni sanbadduraa guyyaa namni huuba lafaan fuunedha. Jimaata fannifamee jimaata awwaalame sanbadduraa namni manaan bahu huuban fuudhu bishaan hin budduffatu. Sanbanni sanbatadha.
Sanbata duraatu sanbata jedhamee waamama gati ta'eef. So gaafa jimaata akkuma inni du'eeni dhaqanii urgooftuu bitataniidha. Gaafa sanbata guddaan ergasii mogga'e guyyaa hojjaa isa jalqabaa jedhama. Sunday jedhan guyyaa aduu. Monday inni jedhame immoo muunii waaqeffatu yeroos muunii sana guyyaa Monday jedhamee inni seenaa gaggara biraadha. Gara sana naqu. Kanaaf guyyaa sanbata guddaa kana dhaqanii nama owwaalamee guyyaa sadaffaa buluuf jedhu kana shittoo dibuudhaaf karaarra kaanii eenyu dhagicha nuu galagashaa. Ishuun isaanii karaarratti tooppikiin isaanii karaarratti kanadha. Eenyu nuu galagasha dhagicha innoo galagaleera. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kana ture ishuun isaanii. Egaa akka Maarkos galmeessutti ergamaa tokko duwwaa galmeessa. Nama wayyaa adii dheeraa uffate tokkotu dhagicharra taa'aa jedhe karaa mirgaa. Isa kana Maarkostu galmeessa. Luqaas immoo akka jedhee galmeessa. Jarreen wayyaa adii dheeraa uffatan lama isa jiraataa maaliif du'aa keessa barbaadduutti jedhe dubartoota kanaan. Maaliif isa jiraataa warra du'an gidduu barbaaddu innoo du'aa ka'eera asin jiru jedhe. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Innoo asin jiru du'aa ka'eera shittoo keessan fudhaa galaa jedhe. Inni kun immoo Luqaas akka itti galmeesse jarreen wayyaa adii uffatan lama. Jarreen kun sadan akka isaan naqan dubbatanis garuu Yohaannis waan akka addaatti akkaataa addaatti galmeessa dubartii tokkitti galmeessa Yohaannis. Eewu isheen Wangeela Yohaannis 20 eewu dubartittiin Maariyaam Magdalaa galmeessa. Garuu haa ta'u malee Maariyaam Magdalaa galmeessa malee ofii isaatii achi jira. Haati Kiristoos haati Yaaqoob achi jirti. Lakkoofsa 19 ol deebitanii agartu. Akka isaan dubartoonni kun Solomeen fas akka achi jiran. Garuu yeroo afaan banatu Wangeela Yohaannis 21 irratti Maariyaam Magdalaaniidha. Ganamee fattee halkaniin dukkanaatu ta'ee jiru gara awwaalichaa dhaqxeedha Yohaannis. Yohaannistu galmeessa. Ijoolleen jiru lafa mana ijoolleen nannee ijoolleen. Okay. Na gargaaru fakkaata. Gara Magdalaa Yohaannis Maariyaam Magdalaa barii yandaan qochi dhaqxeedha. Achi booddee utuu asiifacha deemtu Maariyaam halkaniin natti Wangeela Yohaannis 20 lakkoofsa tokko kabaasaa ilaala. Yeroo gara awwaalattu owwaalli banamaadha. Wayyoo hin fudhatan gooftaa koo itti gara Phexros fa'a itti fiddeedha. Gara Yohaannis fa'aatti fidde Yohaannis fa'a ishee dhaqee manaa baase. Akka Yohaannis galmeessutti Yohaannisumti mataansaa akka inni galmeessutti isheetu Phexrosiif Yohaannisin dhaqee manaa waame. Fiigaa wal caccabsaa miilla fudhatanii fiiganii dhufanii ilaalaniidha. Owwaala keessa lixanii yoo ilaalan owwaalli duwwaadha. Ameen ameen. Piruufii godhanii gara manaatti galagalan isaan. Phexros keessumaan jiru. Yohaannisin garuu booddee nagartu fannoo irratti. Hin sokkanii isheedhaaf garuu kun qabbanan taane hin hatameedha malee waa'ee du'aa ka'uu isaa irraanfatteetti. Wayyoo jettee boo'utti kaateedha. Hin sokkan jarri boo'utti kaateedha. Ayi jetteedha. Jarreen wayyaa adii uffatan lamaan inni tokko owwaala mataa dura inni tokko owwaala gara miilla jalaa taa'ee dubartiin nana maaliif boossaa ittiin jedhaniidha. Maa jedhanii? Dubartiin nana
Maaliif boossaa? Maaloo gooftaa koo isintu hate isintu fuudhee lafanni jiru natti himaa jennaan yeroo akkas galagaltuu Yesuus dhaabatee jira. Haleluuyaa. Maaliif boossaa ittiin jedhennis the same word the angel said. Maaliif boossaa naan isaanii maaloo eessa kaanii Yesuusin lafa isaan kaan beektaa ittiin jette. Eewun jedhaa irti. Yesuusin ennaan Maariyaam jedheen oo jette iji isheen banameedha. Rabuni jette miillatti lafa dha'uudhannaan gara abbaa keessanii gara abbaa kootti ol hin baane qoysitti natti hin bu'inii ittiin jedheedha. Haleluuyaa. Maali cikkaaniin akkasii? Maali jaalalli akkasii? Maali kun waan garaan kutanne maal dubartiiwwan? Akka jedhee Yesuus gara obboloota kee gara obboloota koo dhaqiitii Galiilaattan isin argattiin jedhittimi ittiin jedhe. She became a messenger for messengers. She became an apostle for apostles. Hallelujah. Gara Petros faa gara warra kaanii dhattee innoo ka'eera. Hallelujah. Argeenu be Yesuusin jette. Galata fennaafi. Hallelujah. Ka'eera ilmi Waaqayyoo. Har'as warra akkas garaa jabaatanii isa barbaadanitti mul'isa Yesuus. Warra garaa jabaatanii determined warra ta'an warra fuula isaa barbaaddatanitti mul'isa Yesuus. Innoo jiraataadha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Maa boossaa hin jiru gaboochi labu lammataa Ilishaa utaalaa akkaataa ishenitti galte magara manaatti galte gaafasi tu diraamaa isaa arguu hin danda'ame maal fakkaatti laata? In fiiddi moo in utaalti moo attamtaati laata gaafas? Yemisiraach jette galte Pheexroos sila barbaadee dhabee galeen innoo gara jiruutti ariifataara. Qurxummii waggaa 3 walakkaa duraa dhaabe qabuudhaaf gara lagaara naanna'eera Pheexroos. Hinnumee dubbiin se'anii dubbiin garuu galagaleera. Haleluuyaa. Maalluma dubbiin innoo dubbii fixuu dhufee maal dubbiin dhuma? Dubbii du'aa mardoo du'aa gadda du'aa galagashuu inni dhufee galagashee seenaa haaraa diriirseera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. In ka'eettiin natte ka'eerannoo isaa wajjin haasa'ee dhufe gara Galiilaatti beenaadha. Beenaan deemna gara Galiilaatti hin jetteedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa kana gidduutti obbolootaa wanti ta'e hangafoonni lubootaa Farisoonni warri Yesuus Kiristoosin ajjeesan gaafa Sanbata duraa waan tokko mari'atan waa yaadanneedhani waliin iyennaan namichi kun nan kaa'eedhaa ture eegdota akka qacarannu adaraatti nuu qacari'eedhanii gara Pilaaxoos dhaqaniidha. Maa jedhee Pilaaxoos? Ati mana abjuu abjootteetti yaadadhaa gaa Pilaaxoosiin. Kun ilma Waaqayyooti beekadhu quba kee akkatti hin buufneetti hin jettee taati mana marcuma isaatiif jedhee Yesuusin dabarsee kenne malee. Ana abjuun argeerette dubartiin abbaan manaa ishee hoogganu biyya sana. Kanaaf beeka jaalala isaa duuba dabarsee kenne harka isaa dhiqate. Nan akka jedheen dhaqaa ofii keessan yoo barbaadan eegduutti kaa'adhaa. Maalan eegduutti isinii kaa'ee de Pilaaxoos. Dhaqanii tokkoffaa chaappaa irratti chaappeessaniidha. Owwaala isaa irratti isa dhagaa irratti gadi gattamame isa irratti chaappaa chaappeessaniidha. Dhagaan akka hin geddaramne. Gara biraa owwaalicha akka hin banamneef warra owwaala bira dhaabatan eegan qacaranii fidaniidha. In eegsisaniidha. Maal eegaa jiru masaan? Jirtuuyi? Maal eegaa jiru? Maal eegaa jiru jarri? Akka owwaalli hin banamneef owwaala eegaa jiru. Yesuus Kiristoosin hojiin ergamootaa boqonnaa 2:14 duun isa qabachuu hin dandeenyedha. Isa qabuu hin dandeenye duun. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudhaaf dhagaa galagashuu irra hin jiru.
jirtuu waan jedha geessanitu Yesuus du'aa ka'uudhaafi dhagaa galagalchuun irra jiru mana cufamaa kakka'u jedhee gooftaa ol lixedhan maqaa Waaqayyoo ulfaatu dhagaan galagalee inni jedhu kun Yesuusiif galagalee miti dhagaan ergamootatu evidensiidhaaf maasrajjaadhaaf eelaa duwwaadhaa ilaalaa iranii galagalchan irra ta'aniidha maqaan isaa bara baraan ulfaatu malee Yesuusiif baname miti oowwaalli qabuu hin dandeenye duuni qabuu hin dandeenye galanni Waaqa irratti lafa irratti isaaf haa ta'u kanaaf obboleettii koo obboleessa koo isa duuni qabu tun ta'in isa du'a gararraan godhuwaa cabsee ka'e ilma Waaqayyo Waaqa jiraataa qabna isa silaa almaa'uun dubbisiise yaadattu beekaan dubbisiise namoonni yeroo baay'ee mardararii ta'ee Yesuus Kiristoosin qabanii ajjeesanii se'u humna caalanii yefittinyi qabanii ajjeesanii jedhaniiti boo'u namoonni baay'een wangeela Yohaannis 17 dubbisiisuuttan 16 dubbisiise 18 afeeraa wangeela Yohaannis boqonnaa 17 meerra deebinee dhageenyu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 17 meedagaa lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waan an kennuuf abbaan koo na jaallata. Dub ilaa maayetti meera deebi. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf ammi. Dabarsee waan an kennuuf. Dabarsee waan an kennuuf. Abbaan koo na jaallata. Homti nu lubbuu koo na duraa hin fudhatu. Dhaaba dhugaachi. Dhageessanitu jiran. Meer jedhame waan ni jedhe. Homti nu lubbuu koo narraan fudhatu. Anumatu ofii kootiin kenna malee. Anumatu ofii kootiin kenna malee. Ameen ameen. Ameen. Ulfaat jajjabootatu caalee warra tabdalatti waamanii gagamii qabanii dhanii du'atti ol baasan se'anam. Willingly fedha isaatiin jaalala isaatiin isatu dabarsee of kenna ilma Waaqayyo Waaqa jiraataatu. Addunyaan isa qabuu hin danda'u nama miti. Fooniif dhiiga miti. Ardiin qabuu hin dandeessu. Ardiin isa baachuu hin dandeessu kuma booddee laallu. Dandeessee san baattu maaltu isa qaba? Dabarseen of kenna. Gatiin dabarsee of kennuuf abbaan koo na jaallataa jedhe. Maqaan isaa ulfaatu. Yaadattuu yeroo isa qabuu dhufanii Yesuus Kiristoos naqa lama maayii ba'e wanta kana. Naqa lama. Museen eewunna ergeen jedhaa inni ammaa hidhee Waaqayyo. Gara Misiriin naqi saba kootiin hin baaftaati Fariyooniin saba koo gaddisi jedhi jennaan eenyunna ergeen jedhaan nama hidhee Waaqayyo. Afaan Ingiliffasaa King James ilaalame waa inni jedheen akkasin jettan Oromiffaan isa jiru isa jiraataan na ergee jedhe hiika kanaan akka jedheen garuu aamiidha maqaansa. Ameen ameen. Eewudha maqaansa meesa King James kana jedha I am jedha ana kan jechuu danda'u biyya lafaa irratti ardii kana irratti Waaqayyo Waaqa jiraataa duwwaadha. Anaan eewufuun ejjetu anaan kan isaa duwwaadha. Yaadattu yeroo isa qabuu dhaqanii yeroo isaan billaa baatanii goraadee baatanii kachelanitti ba'anii maal barbaaddu jedhe. Yesus Kristos isa Naaziree sana barbaannaa jedhan maa jedhe Yesus innoo ana yeroo inni jedhu maal ta'an jedha lafatti gannamanii jedha isinii galee maqaa sana maayii ba'e I am jedhe haleluuyaa ana jedhe ana sana dura namni dhaabachuu hin danda'u taasa lafaa taammisu akkuma sila nu dubbifame of kenne garuu yerichi yeroo aangoo dukkanaati abbaan dukkanaa garuu natti homaa hin qabu yerichi garuu yeroo abbaa dukkanaati jedhe. Kanaaf yeroo kanatti ilmi Waaqayyo of saaxile of kenne fedha isaatiin jaalala isaatiin of kenne ilmi Waaqayyo Waaqa jiraata. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
malee namatu humnarra caalee fannoo irratti isa geesse miti. Fannoon isaa karaa sadii. Tokko from the eternal sagantaa bara baraa keessa torbee dubbadheera Ohaayotti. Sagantaa bara baraa keessatti woorditti kanan dubbadhe malee sagalee namiti. Woordii nama jechuuf jedhu kan. Sagantaa bara baraa keessatti uumama biyya lafaatii fi uumama namaa gidduu beektonni miliyoonii 5 waggaa miliyoonii 5 jira. Isini galee uumama lafaatiif uumama namaa dura miliyoonii 5 jira. Utuu miliyoonii 5 dura utuu biyyi lafaa hin uumamin Iyesus Kiristoosiin nu fo'ateedha. Eenyuun? Kanaaf sagantaan fayyina kee kan inni ba'e, sagantaan jiraachuu keenya kan inni ba'e, sagantaan du'uu isaatii kan inni ba'e miliyoonii 5 utuu biyyi lafaa hin uumamin waggaa 2000 irraa dura ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraata sagantaadhaan anaaf siin qabeera. Kanaaf sagantaa bara baraa Waaqayyo sadan tokkummaa gidduutti dhaabate isa raawwachuu dhufe Yesus. Malee Heroodis faatu Pilaatos faatu humna caalanii qabanii tumatanii ajjeesan miti. Garuu fayyinni kee gidiraadhaan ta'uudhaaf, dhiphinaan ta'uudhaaf, du'aan ta'uudhaaf ilmi Waaqayyo Waaqa jiraataa of kenneedha. Maariyaam durbarraa gadameessa ishee keessaa foon ergifate foon keessatti the eternal God became human. He became human. Nama ta'eedha. Isa nama ta'etu anaaf siin jireenyatti deebisuudhaaf fannoo irratti fannifame. Haleluuyaa. Itti gala isaan mana waan dubbadden ga'a. Du'a isaaf du'aa ka'uu isaatiin waan raawwate sadii gaggabaabsee dubbadheetan xumurra kanumaan. Du'a isaatiin du'aa ka'uu isaatiin wanta ta'e waan meeqan jedhe ni jalqabaa. For the first time sansira dubbadhe jalqabaaf owwaalli duwwaafe. Ameen. Seenaa keessatti ta'ee kan hin beenne raawwatamee kan hin beenne for the first time owwaalli duwwaafe. Maqaan Waaqayyoo haa ta'u. Ulfaatu barabaan du'atu qabuu hin dandeenyedha. Hojii ergamoota 2:24 sina dubbadheera. Duun isa qabuu hin dandeenyedha. Isa manni cufamaa rukutee ol galuun isa hin barbaachifne gidduu isaanii argame owwaalli qabuu hin dandeenye. Kanaaf owwaalli duwwaafe achi keessa ba'e Yesus. Maqaa gurguddaa warri qaban du'aniiru. Warra akka Mussolini, warra akka Hitler, warra akka Marx, warra akka Lenin du'aniiru. Namoonni gurguddoonni baay'een seenaa gurguddaa qaban, seenaa gurguddaa jechuu barbaadan biyya lafaa irratti warra akka Muhammad du'aniiru. Du'an liqimsee hambisee garuu kan du'a galagalchee ka'e ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa duwwaadha. Haleluuyaa. Kanaaf jarri akkuma sila jedhe gaa owwaalli nuuf eegamuudhaan meemee warri owwaala nuuf eegamu ittan jedhanii vootii godhanii owwaalli nuuf eegamu dhaqaa qacaraagaa warra attamii warra irree qaban warra xabdala nuuf qacaraa owwaalli nuuf eegamu jedhaniidha. Garuu edha sagalee Waaqayyoo wangeela Maatiyos hin dhageenya gidduu 28 lakkoofsa 4 waan ta'e meenuu dubbisi. Wangeela Maatiyos 28 3-4 duwwaa 27 immoo deebinaa iddoo sana hin gadhiisin. Bifni isaa akka bakakkaa uffanni isaas akka cabbii adii ture. Bifti isaa akka maali? Ergamaadha baay'ee wayi Kiristoos miti kan itti dhaggeeffadhaa. Bifti isaa maal ture? Akka bakakkaa. Akka bakakkaa. Uffanni isaas akka cabbii adii ture. Uffanni isaas akka cabbii adii ture. Warri eegdonni awwaalichaa isa sodaachuurraa kan ka'e rommanii akka waan du'anii ta'an. Akka waan maali? Du'anii. Rommanii rokomanii akka namoota du'anii ta'aniidha. Warri irree qaban silaa, warri jajjaboon silaa
lafaataan misu ammas ifataniiru ergamoon jaran ifataniiru mootii fi isaan ittiin jiraantu isaan ifate malee isaan on ifanne isaan oo Yesuusin owwaala keettee gudhaqanii tarii afa muuzii gadi qabanii jiru laata owwaalatti isa booddee amma furiitti fiteetta. warri eegdonni awwaalichaa isa sodaachuurraa kan ka'e rommanii akka waan du'anii ta'an. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beekaa hin sodaatinaa. Ameen 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 ameen. Dubartootaan maal jedhee gaas galagalee wangeela Maatiyos akkuma warra silaa inni sadan dubartoota kanaatti dubbata. Dubartootattas galagaleedha. Isaan sun lafatan faraafaraayiru. Surraan ayyaana isaati surraan bifa isaati raziisti gochuu dadhabanii lafatti kufaniiru. Dubartootattas galagalanii ergamoon isinoo akkasa du'e barbaaddan beennaa hin sodaatinaa. Ameen ameen. Hin sodaatinaa jedhe. Amma gaa maaltu ta'e asirratti gaa waan tokko ta'e gaa jalqaba kan owwaala duwwaa ta'e miti. Owwaala duwwaatu tafe duwwaatu hin ta'in wanta ta'e jira guyyaa sana. 27 51 54 mee dhaggeeffadhaa waan gaafas ta'e. Kunoo golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti tarsa'e. Maal jedhee? Kunoo jedhe maal? Golgaan mana qulqullummaa eessaa? Olii amma gadiitti tarsa'eedha. Number 1 sabooddee laftiin socho'e. Laftiin socho'e. Sabooddee kattaawwanis hin dadayya'an. Kattaawwan ala kanaa sin agartan hin dadayya'an. Awwaalonnis immoo banamanii warri qulqulloonni dur du'an hin kaafaman. Owwaalonni maal ta'anii? Banaman. Owwaalonni banamanii warri dur du'anii qulqulloonni kakuu moofaa hin kaaniidha. Ameen ameen. Isaanis awwaalota keessaa ba'anii du'aa ka'uu Yesuus booddee Yerusaalem mandara qulqullaatti lixanii namoota baay'eetti mul'atan. Dhageessanii? Egaa hubadhaa kattaan isa ishee uumetu fannoorra jira hin dadayyaateedha. Owwaalonnis hin banamaniidha. Yesuus gidiraarra jira dhibbinarra jira yeroo kattaan dadayya'u yeroo golgaan mana qulqullummaa namni soddomni hin baanne golgaa qalla salbaa sinitti hin fakkaatin namni soddomni danda'e hin baatu golgaa sana namatti tarsaasa miti gubbaa sana achi gadiidha achi gadi baqaqeedha golgaan hin tarsa'e owwaalonni hin banamani kattawwan ala kanaa hin dadayya'an qulqulloonni hin kaani haleluuyaa. Gidiraan ilma waaqayyoo waaqa jiraata kana raawwate gaa katta dadayyaase golgaa tarsaase du'oota du'aa kaase har'a du'oota du'aa kaasa maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u kana raawwate gaafas. Egaa amma gaafanni du'aa ka'utti magaalaa Yerusaalemitti hin baane jarri warri du'aa ka'an kun amma gaafa Yesus Kristos du'aa ka'utti magaalaa Yerusaalemitti hin baane gaafa Yesus Kristos du'aa ka'u gara magaalaa Yerusaalem dhaqanii namootatti mul'isaniidha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kana si eega kana na eeggata. Du'aa kana du'aa nu kaasa Yesus ilmi waaqayyoo waaqa jiraata. Ni tortoraan achi tortoree gara san tortorreetti geddarame ilma waaqayyoo Yesuusin arguuf jira. Inni tokko isa kanadha. Qabxiin jalqabaa ishee kana. Qabxiin lammaffaa golgaatu gubbasii amma godhanaatti tarsa'eedha. Isaan amma wal duukaa jiraaf dubbifne malee inni nama dubbachuu tokkoffaarratti dubbachuu fedhee owwaalli duwwaa fedha. Addaatti immoo waa'ee golgaa 51 kaasime ilaali dubbisi 51 duwwaa. Kunoo golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti tarsa'e. Egaa harki namaatti hin buune itti bu'uus hin danda'u gubbaa isaa dhaqee amma gaa golgaan kun tajaajilli isaa maayin
Maal ture golgaan mana qulqullummaa? Kana isinitti hima. Beektu isinis miti maal ture golgaan sun? Namaaf Waaqayyoon kan garaagara ittisu ture. Namaaf nama kan garaagara ittisu ture golgaan sun. Bidiruu kakuu ulfina Waaqayyoo kan bakka bu'u bidiruun kakuu golgaadhaa ol jira. Kanaaf yeroo hundumaa golgaa keessaan ani dukkana keessan jira jedheen Waaqayyo. Ani gaa bidiruu kakuu kanarra taa'ee yeroo hundumaa sitti dubbadda sagalee koo duwwaa dhageessaa. Maaltu jira addana? Golgaa jira. Maal dhageessa? Sagalee koo dhageessaa deemu Museen. Kana duwwaa miti. Hangamni lubootaa waan seeyir waggaatti naka tokko dhiiga facaasaa qulqullootaa kana dhufee dhiigaan seerrata. Dhiigni utuun dhangala'in dhiifamni hin jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Dhiiga jibooti, dhiiga re'ootaa, dhiiga hoolotaatiinitti araarri bu'a ture. Inni kun hundinuu ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataatti quba qabu turan. Dhiigni korbeeyyii dhangala'u, dhiigni re'ootaa dhangala'u, dhiigni jiboolii dhangala'u hundinuu masicha isa dhufuudhaaf jiru. Isa duraan dursee Waaqayyoo uumama biyya lafaa dura fayyina koof fayyina keef qopheessetti quba qabu isaan kun hundinuu. Har'a garuu jedha Qolaasaayis 2:16 fannoo irratti cinqaarsee hunduma isaa achi kaaseera jedha. Ameen ameen ameen. Dhiiga hoolaa sin barbaachisu, dhiiga re'ee sin barbaachisu, golgaa sin barbaachisu, golgaan hin jiru. Cinqaarsee golgaa achi kaaseera Yesuus. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Maa hin di'u? Amma gaa yeroo golgaan kun tarsa'u namaaf Waaqayyootu wal arge. Ameen ameen. Yeroo golgaan kun tarsa'u namaaf namatu wal arge. Dur nama addaatu ol lixa. Inni kaan garuu walattee gama. Amma garuu inni alaas ol galeera. Hubattanii anaaf siin ijoollee Waaqayyoo luboota kakuu haaraati. Isin galee kana seera eegsisuudhaaf uffanna malee seera eegsisuudhaaf akka jedhe Luther. The ordination is just to keep the order of the church. Just to keep the order. Kanarra adda ba'ee waan gara biraa guddaan qabu. Anaaf siin garuu marcuma tokkorra nu teessise Yesuus. Marcuma olaanaan qabnu gatii addaabannee tajaajiluuf badhaafni hin jiruudhaan jira miti inni guyyaa dhumaatti jira. Akka dadhabbii nama hundumaatti akka inni kennu dubbii Waaqayyoo kasa. Garuu fayyina laashise ila waa ija Waaqayyootti feeverii warri qaban yoo fayyoo jedhame dhiiga hoolichaatiin warra dhiqatan hundumaatu feeverii qaba Waaqayyoo duratti. Hundumaatiif oolmaa oole. Hunduma keenya marcuma tokkorra nu teessise Yesuus. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Hangamni lubootaa hangafa lubootaa gatii ta'eef Waaqayyoon argee ataratti littifamtu amma gaa hin darbe barrisaa. Hin darbe barri boo'ichaa jedhe. Hin darbe barichi. Hin dabarsee Waaqayyoo Waaqni jiraataan. Efesoon 2:14 irratti nama bifa sadii jira beektu. Ji'u jira. Gentiles jira, Ormoota jira, gara biraanoo Kiristaanota jira, amantootatu irraan deebi'a. Maaltu jira? Warra Ji'uu warra Yihuudootaa jira, saba kakuuti isaan hin dadhabdanii. Saba kakuuti isaan kakuu moofaa keessatti. Ormoonni immoo jira warra akka keenya. Yesuus Kiristoos Efesoon 2:14 irratti Ayihudiin sababa Ayihudii ta'eef garaan laafamuuf jedhe. Ormi immoo gatii orma ta'eefi ittiin cufamu jedhe. Lamaanuu gidduudha namummaa haaraa tokko uumuu barbaadeedha. Haleluuyaa. Ayihudiidhaan tun hin ta'in kan inni itti dhiyaatu amma. Ormi immoo ormummaa isaatiin gaditti famatuun ta'in lamaanuu gidduudha namummaa haaraa tokko uumuu barbaadeedha. Innis waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaana immoo biildiingi miti. Si. Ana. Ameen ameen. Isinii gara waanan jedhu kun. Kanaaf anaaf siin gidiraa isaatiin, dhiphina isaatiin, dhiiguu isaatiin nama haaraa, nama Waaqayyotti tolu
nama waaqayyotti gammadu bu'aa dhiphina isaati bu'aa gidiraa isaati nama waaqayyotti tolu waaqayyo ardii kanarra kaate. Ambassadors, agents waaqayyo kan taate waldaa kiristaanaa. Ameen ameen. Ameen. Isinii galaalaadha. Hubataa jirtu eejentii waaqayyooti ati. Obboleettii, obboleessaa, you are an ambassador of Christ. Kanaafi akka leeyyotti of hin ilaalin. Ayuudii sababa ta'eef waan godhuuf hin qabu warra waaqayyo. Ormi immoo orma gatii ta'uu isaatiif ittiin qollofamuun hin hafe. Balballi irraa banameera. Efesoon 2:8 dubbifadhaa. Nu lachuu karaatti waaqayyo abbaa bira geenyu karaan nu banameera. Facebook irra kaa'eera, YouTube Viber irra kaa'eera, Messenger irra sinii kaa'eera. Ibroota boqonnaa 10 ganaa dubbifnaasi. Achirra hundaayetan achirra sinii kaa'eera. Meeshaa nu dubbisi gaa. Ibroota 10, 19 fi 20. Egaa yaa obboloota koo, Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane. Maaloo baddaa jiran dadhabbii keessa liqimsaatii meeshaa kana baddaa lakkoofsa dhumaarra deebi'i. Mee dhaggeeffadhaa. Inni foon isaatiin karaa. Inni maal isaatiin? Foon isaatiin. Mee foon isaatiin jedhaa. Foon isaatiin. Amma golgaa sana mite gaam. Amma golgaa sanaan ol galle miti. There is no kartiin here. Kartiin hin jiru amma. Kartiin cubbuutu jira. Golgaa cubbuutu gannu ittisee jira. Golgaa du'aa gannu ittisee jira. Golgaa daabiloosu gannu ittisee jira. Amma gaa maaltu ta'edha? Lakkoofsa dhumaa mee dhaggeeffadhaa gaam. Inni foon isaatiin. Mee inni foon isaatiin jedhaa. Inni foon isaatiin karaa haaraa. Karaa haaraa. Karaa yeroo hundumaa jiraatu. Karaa yeroo hundumaa jiraatu. 7 miti. Karaa yeroo hundumaa jiraatu. Golgaa sana keessaa nuuf bane. Golgaa sana keessaa malluu godhe. Nuu baneedhaa mee? Mee nuu baneedhaa? Banameera gaa. Foon sanatu baneem. Golgaa tarsee sana miti. Inni kun exampliidha. Foon sana tarsee. Foon sanatu dhiigee isa barabaraan anaaf siin alatti gad ittisee achii kaasee forever. Barabaraan achi hin jiru gaam. Achi hin jiraatu. Eenyuyyuu Yesuus Kiristoosiin gara Waaqayyoo dhufuu danda'am. Aksesii qabda. Roomaa Kaatolikiin isa deebisanii haaressuu barbaadanii turan. Namni gara Kiristoositti dhiyaachuu hin danda'u, macaafa kanas banee dubbisuu hin danda'u, hin ta'u jedhan. Ilmi Waaqayyoo once for all garuu karicha nurraa baneera. Sadaffaaf inni dhumaa nan isaa sa'aatii gabaabsuudhaaf. Sa'aatiin illee ganaa jira. Inni sadaffaan sa'a 6 amma sa'aatii 9tti aduun ifa ishee dhowwatteedha. Wangeela Maatiyoo 27 33 amma 38tti minuu dubbisime. Ishee kanaanan cuqqaalaa dhaggeeffadhaa. Waan sadaffaa ta'e. 33 amma 38tti Wangeela Maatiyoo 27. Isaan iddoo Golgootaa jedhamu dhufan. Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Loltoonni achitti daadhii wayinii hadhooftuudhaan makamee haa dhuguuf kennaniif. Inni garuu afaaniin qabee dhuguu jibbe. Erga isa fannisanii booddee muka buufatanii uffata isaa hirmaatan. Kana booddee isaan taa'anii achitti isa eegan. Caaffanni yakka inni ittiin hadheeffame mul'isus inni kun Yesuus mootii Yihuudootaati kan jedhu mataa isaarraan kaa'amee ture. Yommus saamtonni 2 isaa wajjin inni tokko mirga isaatti inni kaan immoo bitaa isaatti fannifaman.
warri achiin darbanis mataa isaanii raasanii ati isa mana qulqullummaa jigsitee guyyaa sadiitti ijaartu ilma Waaqayyoo yoo taate mee of oolchi fannoo irraas gadi bu'i jedhanii in arrabsu turan. Luboonni warri hangafoonnis immoo barsiisota seeraaf maanguddoota wajjin akkasuma isatti ga'isanii inni namoota biraa oolcheera ofii isaa immoo oolchuu hin danda'u. Inni mootii Israa'el erga ta'e mee amma fannoo irraa gad haa bu'u nus isatti namannaa. Inni Waaqayyoon amanateera, Waaqayyo immoo yoo isatti gammade isa haa oolchu. Innumtuu an ilma Waaqayyooti jedheera jedhan. Warri saamtonni isaa wajjin fannifaman iyyuu akkasuma isan arrabsu turan. Guyyaa sa'atii 6 hamma sa'atii 9tti. Kunooree bira geenya gaa kutaa keenya bira. Beefuu bira geenya itti nuuf egaa dhaggeeffadha. Guyyaa sa'atii 6 hamma sa'atii 9tti dukkanni lafa hundumaarra ture. Gara sa'atii 9ffaatti Yesuus sagalee guddaadhaan Elii Elii lamaa sabaktanii jedhee waammate. Kunis Waaqayyo koo maaliif na dhiifte jechuutti ni kama. Warra achi dhaabbatan keessaa kaan kana dhaga'anii namni kun Eliyaasii waammata jedhan. Achumaan immoo tokko isaan keessaa fiigee waan akka cumaa buqqee hadhaa isa daadhii wayinii dhangaggaa'aan guutame fuudhee uleetti kaa'ee akka inni dhuguuf kenneef. Warri kaan garuu turi Eliyaas isa oolchuudhaaf yoo dhufe mee ni ilaallaa jedhan. Yesuus immoo sagalee guddaadhaan iyyee hafuura isaa kenne. Yesuus Kiristoos sagalee guddaadhaan iyyee sagalee isaa kenne. Sagalee isaa hafuura isaa kenne jedha. Amma kan agartaniitu sa'atii 6 biyya keenyaati. Sa'atii 6 laanchi taayimiidha. Amma 3 PM yookiin immoo 9tti jedhan. Afaan Amaariffaa fi asirratti inni jiru darbee afaan Amaariffatti sa'atii biyya keenyaati kan taa'ee jiru. Aduun lafa dhoofteedha. Dukkana liqitii addunyaa uffiseedha. Waaqayyoo yakka keenyaaf jedhee cubbuu isa godhe inni jedhu asirratti appilaayidii ta'a. God ignored him. Elohee Elohee lama sabaqtaanii jiru afaan warra Yihuudiiti. Yaa Waaqa koo maaf na dhiifte jedheedha. Qaamni koof qaamni keessarra jira. Though he is God. Irraa galagalee Waaqayyo. Maaliifi isaa 53 lakkoofsa 6 irratti yakka keenya hundumaa isarra kaa'edha. Maal ilaalaa jira Waaqayyo? Yakka ilmaan namaa, yakka addunyaa, dhaloota bor dhalatanii, dhaloota dhufuuf jiranii hundumaa baatee Golgootaatti ol ba'e. Irraa galagale. Kanaaf Qorontoos 2:5-21 irratti Yesuusiin cubbuu isa godhee jedha. Maal isa godhee? Attanarratti appilaayii ta'a jedhu iskoolaarsiinis macaafa baay'ee nan dubbisu asirratti appilaayii ta'a. Yeroo neecheriin aduun ifa ishee dhoowwattu dukkanni maal ripireezenti godha? Do you know? Aduu yoom dukkanaa'ee beeka seenaa keessatti? Biyya Misirii yeroo Fari'oon gadhiisuu dide saba Waaqayyoo guyyaa 3 halkan 3 aduun ifa ishee dhoowwatteedha. Dukkanni biyya Misir, biyya Gibsii hundumaa ukkaamsee qabeedha. Kanaaf dukkanni maal hubachiisa? Judgment. Fird. Eekkamsa Waaqayyoo agarsiisa. Firdii Waaqayyoo agarsiisa dukkan. Du'aa jirtaa jedhe miti Waaqayyo. Aduun ifa ishee dhoowwatteedha. He visited him with darknesses. Maaf na dhiiftee yeroo ni jedhu sana aduun lafa dhoofteetti sa'atii 6tti.
inni sa'aatii 9 kana jedhee kenneedha. Aduun ifa kennaan jirtu yeroo inni iyyuu kan sin faraaggax bamoot sissaqaay tagulaalla lubbuun isaa amma kana keessaan baane. Mismaaraan waraaname gonfoo qoraattiitti kaanii cinaacha isaa kan isaa waraanan du'eera moo duune cheekii gochuudhaafidha. Mismaaraan harki waraaname miilli waraaname harka waraaname tokkichumaan keessaa baanama. Gidiraadha agonii. Gidiraa rakkina dhiphina guddaa argache irratti. Kanaaf sa'aatiin 3 kun gidduun kun gaappii dukkanaati. Gaappii dukkanaa sana keessatti yaa abbaa maana dhiiftee jedheedha. At last at 9 at 3 p.m. sharp lubbuu isaa kennee jedha. Boon hin fixe Yesuus. Firdii koo firdii keessan firdii ilmaan namaa waan 3 dubbate waan 7 dubbate fannoo irratti waan 3 garuutu aduun lafa hin dubbate. Tokkoffaa namicha waan badee sanaan na yaadadhuu ennaan har'a naa wajjin galtaa jedheen. Maariyaam akka Yohaannis galmeessetti immoo Maariyaamiin egaa I'm sure exhaustively Oromaa waan baate fakkaatti Maariyaam. Ati Yaaqoob isheen isa deesse. Dubartiin ana ilmi kee kunooti jedheen Yohaannis itti quba qabe. Elaa ilmi kee kunooti jedhe. Isatti immoo quba qabe isatti immoo quba maal qabachan akkarame jira qubnoo. Isaan immoo Yohaannisiin kunooti haati kee jedheen. Isa booddee haadha keettiin jedhu turanii jedha macaafni qulqulluu Yohaannis akka galmeessetti. Lama kana dubbate. Sadaffaatti waan 3 isiniin jedheedha. Waan godhanii hin beekanii isaanii dhiisii jedheedha. Kanatu aduun lafa hin dubbate. Waan godhanii hin beekanii isaanii dhiisi. Elaa Maariyaam kunooti ilmi kee namicha wanjalanyaa sanaan har'anaa wajjin galta jannatatti. Kun utuu aduun lafa hin erga aduun lafa dhooftee immoo waan 4 dubbate. Inni faayinaalii inni dhumaa hin raawwatamee jedhe. Raawwate Yesuus. Amen. Utuu biyyi lafaan uumamin kakuu bara baraa sana san sila siniin jedhe nu raawwate. Amen. Aniifati macca waaqarraatti makamne. Marcuma nu diriirse ilmi Waaqayyo Waaqa jiraata. Amen. Teessoo nu qopheesse Kiristoos. Amen. Du'aa wajji waliin agartu. Faarfannoonni keenya akka isaan sila faarfatan. Du'aan waliin agarru noo leeyyoon kana booddeen jiru dhammini. Anis kanan duubaan chaappaa guddaadhaan itti chaappessa. Salphinni boo'ichi wawwaannaan hin jiru kana booddee. Ilmi Waaqayyo nurraa kaaseera. Maqaan Waaqayyoon natiifa amma fudhattu kun dhiiga isaa foon isaa nama sii qophaa'ee jiru kun isa kana kanatti ittiin mirkaneeffattudha. Isa kanatti ittiin mirkaneeffattu. Isa kana ittiin ati dhugoonfattudha. Waggaa 1000 dura 2000 dura ilmi Waaqayyoo gidiraa kee rakkina kee sii fixeera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma